amala gaarii qabaachuu keessatti namni fakkeenya guddaa godhannu rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam. Sadaffaa irratti haadha manaa gaarii barbaade. Haati manaa gaariin barsiistuu ilmaan keetiiti. Ammallee utubduu jireenya keetiiti. Akka itti dubbisan nama si barsiisa. Nama kana yoo kabajjee atis takkaffaa irratti haadhaaf abbaa kee kabaji. Haadhatee jechuun nama baatii 9 guutuu garatti si baatee eegasui. Cimimmuu dhalaas irratti arge. Haadhaaf abbaa kee jechuun nama gaafa ati dubbachuu hin beekne akka ati dubbachuu dandeessu godhee gaafa ati deemuu hin dandeenyes akka ati deemuu dandeessu godhe. Kanaafuu yoo isaan kabajjee atis ni kabajamta. Yoo isaan xiqqeessite garuu atis ni xiqqeeffamta. Kanaafuu isaan kabajuudhaaf kabaja argatta. Kabaji. Lammaffaa irratti barsaa kee kabaji. Barsaa kee jechuun nama dukkanarraa ifatti si baase. Gaafa ati waa barreessuu hin beekne nama akka itti barreessan si barsiise. Gaafa ati waa dubbisuu hin beekne akka itti dubbisan nama si barsiise. Nama kana yoo kabajjee atis kabaja argatta malee yoomillee xiqqaatu. Sadaffaa irratti nama sirra guddaa hunda kabaji. Namni sirra guddaa takkaa qixa abbaa keetii ta'uu danda'a, takkaa qixa haadha keetii ta'uu dandeessi, takkaa qixa obboleeyyan kee sirra gurguddaa akka kabaju san ta'uu danda'an. Namni sirra guddaa ammallee namas dura waa hedduu argee waa'ee jireenyaa hunda sirra dammaqina qabu. Nama guddaa kabaji jechuun atis ni kabajamtaan. Kanaafuu nama guddaa kabajuulleen waan bareedaadha. Amala sadeen kana qabaadhu ni jaalatamta. Takkaffaa irratti imaana qabaadhu. Waan rabbiin siif kennu hunda alhamdulillah naaf ta'a naaf gaajii fudhadhu. Akkasuma yoo namni waa siif kennellee sanumatti imaaniiti fudhadhuun. Dalagaa takka dalaydee damoosni keetilleen yoo xiqqaatees itti imaanfadhu. Yoo ati imaana qabaatte rabbuun baru sii da'uu mala. Lammaffaa irratti amala gaarii qabaadhu. Namoonni amala gaarii qaban yeroo hunda jaalatamtoota. Yoo amala gaarii qabaatte nama hunda biratti ni jaalatamta. Yoo amala gaarii hin qabaanne yoo amala hamaa qabaatte addunyaa fi akhiratti ni hongoyta. Amala gaarii qabaachuu keessatti namni fakkeenya guddaa godhannu rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam. Irra caalaan namaa irra gaariin namaa rasuula keenya ture sallallahu alaihi wasallam. Yeroo hunda amala isaa yoo ilaalte irra gaarii nama addunyaa tanaa ture. Kanaafuu irra gaarii namaa ta'uun yeroo hunda nama jaalatamaa si gooti. Kanaafuu irra gaarii namaa irra caalaa namaa irra jaalatamaa namaa ta'uu yoo barbaadde amaluma kee sirreeffadhu. Sadaffaa irratti amanamummaa qabaadhu. Nama hundaaf amaname. Namni tokko waan takka yoo si kenne waan san nagayaan si biraa fudhatu. Namni tokko yoo liqii si kenne liqii san nagayaan deebisiif. Kana keessatti fakkeenya guddaa kan ta'u rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam asoon ergamin duratti Muhammad Amiin jedhamee yaamamuu ture. Kun nuuf fakkeenya guddaadha. Kanaafuu nama amanamaa ta'e ni jaalatamta. Sadeen kanarraa walaba ta'e jiruu gammachuu firii taatee jiruu ta'e jiruu bareedduu jiraata. Takaffaadha. Liqiirraa walaba ta'e yoo liqiin namaa sirra hin jiraanne yeroo gocciistus nagumaan yaada takka dhabarafta. Garuu yoo liqiin namaa sirra jiraate yoomiin kafalaa abbaan san yoomna dhufaa maal naan jaa waan hedduu jiruu ta'e tasgabbiidhaan hin jiraattu. Lammaffaa irratti of tuulummaa takkaa of goggodhuu irraa walaba ta'e. Yoo nama of goggodhu takkaa nama of tuulu ta'e nama tokko wajji nagahee uumtee nagaan jiraachuu hin dandeessu. Kanaafuu of tuulummaa irraa bilisa ta'uun akka nagayaan raftu akka hirriba gaarii raftu si godha. Sadaffaa irratti nama ganuu takkaa nama shawwaduu kanarraa bilisa ta'e. Nama tokko irratti yoo hamtuu dalayde hamtuun san sammuu ta'e keessaa jireenya kee hin baatu. Akka ati nagaan hin jiraanne si gooti. Kanaafuu yoo kanama gantu taate hammeenyi ati dalayde hundi yeroo hunda sammuu ta'e booreessaan nagaan jiraachuun sitti ni ulfaata. Nagaan jiraachuu yoo feete nama ganuu irraa illee fagaadhu. Waan sadeen kanarra jabaadhu, waan sadeen kana to'adhu, waan hedduu si duraa balleessa yoo to'achuu baatte. Takkaffaa irratti
arraba kee to'adhu. Arrabni lafee hin qabu garuu lafee cabsaa jetti Oromoon. Arrabni kee waan hedduu takka balleessuu danda'a. Jireenya kee waan hedduu takka jireenya keetirraa balleessuu danda'a. Namaan itti miidhuu dandeessa. Ofii kee mataa keetillee itti miidhuu dandeessa. Kanaafuu yeroo hunda arraba kee to'adhu. Lammaffaa irratti aara kee to'adhu. Irra guddisa ilma namaa kawarraa balleessu aara. Aara kee to'atte jechuun jireenya kee guututti to'atte mataa kee of to'atte jechuudha. Ilmi namaa kawaa balleessu yeroo hedduu yeroo aare. Yeroo aartisan yoo tasgabbooytee if qabde waan silaa balleessitu hedduu takka ofirraa oolchita. Kanaafuu yeroo hunda aara kee to'achuu yaali. Kanaafuu hin aarin hin dallanin dubbii simdatu hunda irratti obsi. Sadaffaa irratti nafsiyyaa ta'e takkaa'uu fedhii ta'e mo'adhu. Ilmi namaa irra guddaan sababa fedhii isaa jala deemuun rakkoo adda addaatii fi dilii adda addaa keessa bu'a. Ati nafsiyyaa ta'e tana moote jechuun waan guddaa takka irraa if qabde jechuudha. Dilii si mudatu hedduu rakkoo si mudatu hedduu irraa if to'atte jechuudha. Kanaafuu nafsiyyaa ta'e mo'achuun waan guddaa takka. Jihaanni guddaan ala gabbaatee kaafirootaaf kana wajji wal qabuurra lubbuu teetii wajji wal qabdee lubbuu tee mo'uudha. Kanaafuu hanga dandeessitu lubbuu tee tana to'adhuuti mo'uu yaali. Sadeen kana qabaadhu si fayyadanii addunyaa fi akhirattis. Takkaffaa irratti sodaa rabbii qabaadhu. Rabbi sodaachuu qabaadhu. Namni rabbi sodaatu addunyaa irratti sin honga'u akhiratti sin honga'u. Lammaffaa irratti beekumsa barbaadi. Addunyaa fi akhirattis beekumsi si fayyada. Namni wal caaluun beekumsaani malee bifaa fi qabeenya takkaa'uu humnaanii miti. Kanaafuu bakka deemtu beekumsa barbaadi. Sadaffaa irratti haadha manaa gaarii barbaadi. Haati manaa gaariin barsiistuu ilmaan keetiiti. Ammallee utubduu jireenya keetiiti. Sababa isiitiin jannata seenuu dandeessa. San malees isiinuu jannata addunyaati. Yeroo hunda gizee isii bira jirtu gammachuu qabdi. Alatti aartee ol seentillee yeroo isii agarteen ni gammaddaa jechuudha. Kanaafuu jireenya keetiif haati manaa gaariin likkumatti si barbaachiste. Atis jabaadhuuti haadha manaa gaarii barbaadi. Kanaafuu waan kana yoo itti hojjenne warra milkaa'ee ta'an. Anaa fi atis rabbi warra itti hojjetu haa godhu hanga dandeenyutti itti hojjechuuf haa tattaafannu. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'aalaa wa barakaatuhu. Bye bye.